gursum tara sodomi afuri kan reporti te sila kute yero hundana kuta wani guddan si gargaru yo raga qabatte warqa yenyuma fuula kheetin wa hunda yo gutte kambanin si gargara malif gilli daja wan abba qabu wan bekama daja sigale Ayye. activity hera sa ku yo reporti si godanis sikitaata mamale sirangubatu garu sikitaata warri Jaalon tokko fi sirreessanaan jeeyu jaaloo mucaa Ameerikaa jiru tokko si fi sirreessa galgala si dawwalee kanas si sirreessa suni soo deebi'ee himmo qorroo deebi'uu baates kanas si sirreessanaan jee ulaagaalee waan isaa itti guunnanaan jee naa sirreessu mee naa sirreessiin jira. akkasi bareeddu laal amma laffuu dura ulaagaa isaa guutuu qabda tiktaakin silaa kiyyo kuni gaafan kaaroo jiru yeroo shanarraa gubate ani sigale biyya kana eegaan dhufe amma jaha eegaan biyya kana dhufe narraa hin gubanne kun tiktaakin kiyya maaliifi waa hunda isaatti guutee seeraan itti guutee riippoortii na godhanii gaafa torbee laayifii na dhorku qaba gaafa guyyaa 10 na dhorku qaba gaafa duyitii na dhorku qaba gaafa postii na dhorku qaba gaafa warningii ji'a lama narra kaayan qaba malee hin bachisaniin kutu sigale Kiyya ko waan si ajaa'ibu Bernasraatiyya na dhadhabne bar videos na postatu na noggine liivis na noggine warning kinatti fidee aduu kan isa daffaa inni manarraa fudhate sababa masgiinii diigame sana anis iyyi viidiyoowwan hojjedhee ture inarraa gugguban viidiyoo masgiidaa kanan dubbadhisan. Ijoolluma teenya bar nama biraasee ijoolluma Oromoo tani takkaa afaan Amaaraatiin dubbadheen beeku barbaadan afaan jiraa kan jaras waan hin jibbuuf afaan isaaniitillee isaan manatti fakkaata. Samoona sananii viidiyoowwan baay'ee waan hin hojjedhee fi abiyoot kanallee waan hin gadisa gaggalagasheef narraa kaasan viidiyoo malee warningis natti finne liivis na dhoggine viidiyoo sana dhoggine anumarraa fudhate bakka. Ijoolluma teenya akkas na godhee bar argaa ijoollee teenya. Salas abshira bitu wanda akkasi sitti tumsa nama riippoortii akkasi guruppii riippoortiitti jira riippoortii nama hedduuti akkas nama godhu garuu wanti kun si gargaara wanti amma yoo nama si guutu dhabde bilbila keelee na ergita waliin goona waan goonu yoo mucaan si guute si guutu garuu fooloo kanatti irratti hojjechuu dura seera isaa sirriitti guuttadhu gaafa seera isaa guutte fooloon ifi fooloo taa deemaa ifumaati taaken. Hayyee shinaa guutaa karaa hin beeku ingiliffa kanas irraan beeku waan ta'eef ingiliffa namni kofalchisu sirriidha beekaallee dubbiti mucaa amma singee kanallee yoo bilbila isaa qabaate sirriitti jala deemi kana hunda godhi ganniiti yaayya. Eshi na sirreeffadha amma sifi sirreessanaan jedhe jaamoon kuni onaa sirreessetti. Baay'ee nu gargaaraa jirta tiktaak irratti dhugaa rabbi waan nuti dubbachuu nutti ulfaattu faa waan agartee miti afaan keessa nu laala waan jennu waan hedduu afaan keenyaan dubbattee nurraa buqaasaa jirta beektaa dhugaa rabbii dubbachuuf. Sila akkas ture namni tokko yaada isaa mormita malee barana feesbuukas naa gamanii bara. Facebook naa gamanii tuman itti dhiisee bakka muluma itti dhiisee ofirraa Facebook. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Akkam ooltan? Bagana gaano tegeetti ko. Abshiri akkas godhi wanni kee follow mee qaba Facebookin? Facebook kana argan bane yoon bane amma kuma kudhan agashanii jiran. Ji'a argan bane. Kuma kudhan hin qabaye. Kanallee nu gubanii? Waa'ee Facebook amma inni waan asaqaayyaanii yeroo baay'ee Facebook irratti nama waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo kana maxxansa waan ta'eef Facebook man asaqaayyee isaa mana raggu waraana waan gallakkisee raggu narratti kubate Facebook yabbaan kuma 60 narra gubate an kuma 25 narra gubani an kuma 14 narra gubani amma takka kan oreefi hin banadde isaa email dhaan hin bane inni hin jira gamma dhiisee jira yoo maxxansu Facebook irratti. Waa'ee Facebook amma Facebook ani page habbaa 13 narra guban maalifi ani ijoolleen Oromoo na beekti Facebook Nasraa Oromoo Gursum Jawuu irratti illee nama maxxanse du'aa yabaawati garuu bara 2020 takkaas na dhorke TikTokin kiyya sani waa'ee qawwee fi kana waa'ee uffata waraanaa kana post godhu waan du'ee fi waan naftanyaa jawumii fi abaawoo waan nama du'ee gabaasa na dhoowwee ture page meeqa narratti gubanii page tokko amma kan 74 qabu ni jira post godhuu hin danda'u waa barreessuu hin danda'u
baatii kudha takka kan mataa jira kan agartuu jiru tokko dhiibbaan hedduu waa'ee woboo irratti sirriidha hedduun dhiibbaa jira gara miidiyaatiin uummatu fidan wobooni Oromoodha Oromooni ta'uun dhaqu kanuma jabaat bareeduti yaa ani gaafii ho'i sin gaafachuu barbaada ani hedduu tiktokillee agasmara fayyadamaa garuu akkasitti akka keessanii kanatti miti as bahee hin dubbadhu faayidaa nama foloorii kana nama kuma dhibba agasii haganne qabaachuun kun kara tiktokiitiin faayidaan isaa maali mee naaf himame waanuma san baruu barbaada nama kuma jaha qaba takkitti illee yoo ta'e umara kun jiru oseenee nama waa gaafachuu dandeenya gasti seenuu dandeenya maybe waan hin beekneef taateen beeku agasmara wannoon qabu hin cinqamu maali faayidaan isaa mee naaf himame baay'inni isaa wanni wallaaltee fi waan gabbaatee hin dubbanneef yeroo namni du'e yeroo namni hidhame yeroo maskinni diigame yeroo niifi namni keenya hidhame yoo namni keenya biyyaan keessatti bakka maleetti reebame gabbaatee abaluun du'ee abaluun hidhame waan akkanaaf godhanii maaliif kana goota jettee gaafa dubbattu sagalee hedduudha nama hedduu si dhaggeeffata yaada kan kee namni raaf dhaggeeffatee kabiraatii dabarsaa bakka rakkoon jirtu furmaata argata kana injuru bira kana jechuun yoo hordoftoota hedduu qabaatte sana mana galabar dhaamsati dabarsitu suni kallattiidhaan daddafee faca'ee bakka adda addaa ni gahaadha dhaamsi guddaan yoo nama follower hedduu jalaa qabaatte malee ummata karrattis ni keessan ergaateeti murteessaan haasawaati haasoitu waan irra dhaabbattee dubbattu kana miidiyaan malee follow kuma 500 qabaatte miliyoona qabaatte kuma 100 qabaatte kuma takka qabaatte wanta garaagarummaa hin qabu bareedu. Oromoo nama irraa argatu TikTok irraa ilaa amma jarri Habashaadha hin argatterra. Siif galee amma jarri Habashaa mastaawaqaa hin hojjetu beeksisa ni hojjetu. Beeksisa takka maallaqa xiqqaadhaan miti kan hojjetan maallaqa guddaan hojjetan warri folloora kuma ol qabu kuma ebba tokko ol qabu kuni beeksisa hojjetan biyya keessa warri jiran biyya ormaa warri jiran beeksisa ittiin hojjetanii isaan irraa argatan. Oromoon garuu wanni TikTok irraa argannu homtuu hin jiru. Ijoolleen Oromoo warri beeksisa hojjetus hin jiru bichaa sagalee qabda geetti qabda yoo follower kee jabaa ta'e wanni ati dubbattu suni namoota biratti fudhatama qaba jecha malee amma takka wanni irraa argannu hin jiru inni amma hoo mana uffata amma ijoolleen teenya warri Dubaay hin jiran biyya jiran itti uffata aadaa gurguran online kanarratti TikTok kanarratti beeksifatanii kana si fayyada malee wanni irraa argannu homtuu hin jiru adoo homtuu hin jiru Facebook irraas ta'e asirraas ta'e maaliifin jedhe beektaa ka akkas taate amma akka Nasraan jettetti ati namni gabbahee dubbatu aktiivistoota hedduu qabna jechuun akkuma kan karaa irra guddaa wanni kun karaa ka beekamuun karaa feesbuukiitiin aktiivistoota baay'ee jira ijoolleen Oromoo ammoo ergaa babbareedaa dabarsanii TikTok kanarra ni jiran warri gariin isaanii fooloo isaanii hedduu ka ta'e takka waan dhama qabu waan sirnaa waan isaan dubbatan takka argee hin beekuan namni ka follow si godhu I think you nama waan hawaasa qofa dubbattee osoo hin taane nama maaliyaanii humarge sirra haasa'ullee follow ni godhanii ammoo kasi dhibu TikTokii warra akkasii jalaallee hin gubatu takkaa isaanii komii dhiyeessanii hin argine maaliifin irra guddaa waan rakkoo siyaasaatiin namni walitti qabuuf malee amma ani akka kiyyattanii waan gabbaayaan hin dubbanneef ka jedhamu nama hawaasa kiyya keessatti madaalamaan of beeka malee ani TikTokii irratti maraa miti Oromoon guutuun osoo gabbaanee dubbannee bakkuun hin ga'u osoo dubbadhe ammoo eenyuun caalaa akka dubbadhu fitti amantaanii qaba because uf beeka waan ta'eef ufi dhaadhuufi miti uf beeka waan ta'eef amma sinnan beeyta waan ta'eefin dubbiin waan hawaasaa dubbachuu dhabu osoo hin taane namni kun akka itti dubbatuu fi bakki itti dubbatu qaba namni gariin dirree tana eega arrabsaa jeequmsaa waan adda addaa yeroo ta'u faana irraa gabaafatee kara silaa dalaguu danda'uuni akkuma dur baratametti kara lafa jalaatiin kara biraatiin waa dalaguulee numa danda'amaa anama dhimma hawaasummaa irratti ani ufilleen komaddu nama siin komaddu namni waan danda'e waan godhaa jiru miidiyaa kanarratti garuu akkasitti gabbaa'ee kaameraa dura taa'ee waa dubbachuudhaaf ittiin aadeeffanne hin baranne sii galee gaafiin kiyyaammaanii fooloo sun baay'achuun ergaan suruu dandarbuudha. Tan irratti waliin gala garuu faayidaa wayitu argatanii jiru. Yeroo namni cinqamu ni arga fooloon nun kee gubatee maaliin kee gubatee maal akkas jedhanii siliqoo kanuma guutuu nama cinqaa ka jedhu na ajaa'ibsiisa sii galee saniif ni sin gaafate. Oromoon keenya beekaadha xiqqaa fi guddaan sii galee nuti takkaffaa dhiphummaa keessaa baasuu qabna.
أما بكينيا فولو كيوم مليانة فتقل النت ولا وأنت كفيت هواسة دبت في هواسة دبت أبغى فولو باك نفيدو دندسة كرو قطمتي وانا سلا جتهم بربادين جنن سيدي كجرت تاجي خنا لمن واحد دو فيدما توكو بسنسا فيدما توكو سجل حواساتي فيدما توكو بكمتي متى سارجت فيدما توكو بزي فرادة برسول فيدما تاجي خنا لمن بندي إلى تجرجرات يعني إسا بونتا سيجله كم بيفتنا ما أتجد شورا سيجله أما نموني باين سجل حواساته وفمله فائدة تاجي رادم تانجب نمني برا نما تكيسوم ماله جرينا نما تيجي مكا بيجاتي في مكا سواتي في مكا سا رايس دنتا خنين كمنجر ميديا أكفرت نمني دنديا يادنا مهوندا سيدي بسوكين دندينو أنغا تكو سيدي بسنة جرزنيتي أمنا لك بريدة والله قالت هما سلمين كيسو سلتشوا مفكينا فاني nama mana hunda seenee leen dubbadhu nama keessaa sirna qabu yoo taate malee atis yeroo guddaa yeroo kan kee itti fittu dhimma hawaasaati. Ganni namoo dhugumatti haa galatoomtu amantiin osoo isii hin daangeessini yeroo baay'ee imimmaan buuftee miidiyaa kanarratti lafaa ka'eetii miti beeytee hangaafii kan kakaaseefini saniifuu imimmaan buustee dhimma amantii muslimaa dhimma amantii kiristaanaa dhimma hawaasummaa yeroo gadi hogganoota keenya waan adda addaa irratti yeroo ta'u hin dubbatti sodaan qabdu miira keessa galtee leen yaasoyti waan akkasii bareedaadha because nama tokko jallataa jiru tokko yeroo tokko asii imimmaan buu dhimmi isii boochisu sun ani hoo maan allaalchifne waan isiin kuukamtuun sun ani hoo bakka san dhuf argaa jira godhaa jira sagalee ta'aa jira fooloo nama ganaa qabadhee ergaa maalii dabarsaa jira ummata kana qajeelchaa jiramoo balleessaa jiramoo fakkeenya ta'aa jiramoo fakkeenya badaa ta'aa jira namoo achi keessa dhuf ilaala sigalee mastawaati san keessatti walumaa galattani ergaan kiyyaa fooloo heddummaa qabaatanii waan gaarii keessan dabarsu eega maallaqa ittiin hin arganne hawaasaaf taate waan hamaa isin hamma danda'ametti warri fooloo gurguddaa qabdanii yoo isin waan hamaa dubbattanis akkasumatti akkaan faca'ee bakka hundagaa yoo isin ammoo waan gaarii gootanis wallaahi isin jaalannaa isin kabanya isin laayikii isinitu hin dabara kana jechuun laayikii jechuun waan san jaalatte jechuun waan tiktokii kanarraan hawwumaa inni beektaa osoo yeroo lama laayikii namaa godhuu danda'anii yeroo nama tokko chamarra akkuma godhuufi barbaade haga yaada isaa jaaladhu nama tokko garuu takkatu inaan hin ta'u guyyaa tokko hin jijjiiran jedhee abdii qaba. Galatoomaa Islaamiin keessa. Nuti yeroo gaarii qabaadhu ani siin beekaa ati jirtudha jabaadhu baqqaayee. Abshir bareedduu tennaa isinillee jajjabaadhaan isin biraa bahaa isin haasayaa tanuma jechuu barbaade baga jiraatti nasraa jarmanii dhufuu edda saamarii keessa isteeta kam jirta? Tanaa barreessi ani wanni jira hamburgi jira. Waya hamburgi jirta okay ayyee mucaa firaachi qaba eessa akka inni jiru hin gaafadha yookaan isin argasi argata rabbitu beeka hundaafuu ni ilaale yoo tiktok osoo alatti illee taate. Abshir beekti jabaadhu ishee. Qaqqaalee abshir bareedduu. Galatoomi giftii Oromoo galatoomi. Galatoomti. Ganni koo bakka walitti deebinaa deekuma xiqqoon manyaata nyaaduun gatta bareeddutiyaa. Ayyee gulmasaatiyyaa. Siin dubbisa keessan. Hayyee bareeddu. Tiktaakii kee ijoollee sirriitti namni siin geeku yoo hubannoo qabaate irratti hojjechisi. Yoo inni siif hin goone irraa si godhamu siin gargaaraanis. Ayyaa. Eshi haadhoo kiyya ishiitu. Galatoomi jabaadhu. Ayyee. Eshi tole ishee jiraadhu. Ummata koo ummata Oromoo ummata jaalalaa ummata fiqirii akkanan isin jee akkam jirta. Ganni dhufnaan dhiise waan dhufeef argitanii garaana nyaatti tiktaakii yeroo meeqarra gobanii ammallee tiktaakii guddaa dhabdi mucoon. So daqiiqaan kiyyaaleen dhumee ajandaa wayii qabadee dhufee duraanii galgala yeroo mana kiyyatti galee sa'a 22 booda natti fakkaata. Sa'a sanitti warri ergaa dabarsuu rafaa beektaa warra taa'ee nama dhaggeeffatu irra guddaan kan jiru. Oh my god. Brother. So warri namni ergaa hawaasa biraa nu gahu yeroo nuti dubbanne ijoollee teenya laal ijoollee biyya Arabaa keessa jirtan ijoollee Afrikaa keessa jirtaniitu baay'inaan sagalee hawaasaa ta'a. Gaafa nuti dhufnee laayifii asirratti wayyoo galatoomnarraa dhiisi waan kana yaa Oromticha koo mal ati milikin beektu ati hin agarre Finfinnee keessatti
suuraan isaa maaltu irra jira koofii akkasiisi koofii tiktaakii naa kanni naddaaraa bareedduu faanatti kaa'e maal meelee kan barda siidaa dabalee nurraa fudhatee harmanu muree harkanu muree koofii isaan irra keessa. Okay. Thank you. Amana tolte wallahi. Thank you so much. Galatom. Olfaadhu yeroo nuti haasoon waa'ee dhimma hawaasaa irratti yeroo dubbannu tiktaakiin viidiyoo ni balleessa. Tiktaakiin yeroo haasoonu namoota taa'ee nu dhaggeeffatan malee warri boodaan dhufe nu dhaggeeffachuu hin danda'u. Kalabiko. So, nun dhagayani obboleeyyan keenya galatooman viidiyoo waraabaniiti hawaasa biraan gahan. Kan hanga akka nama Facebookatti haasaa'etti nu gargaartanii saniif silaa guyyaa haasa'uun dirqama. Halkan nama fakkeenyaaf wallahi boqonnaan qabu halkan sa'a 22 booda manatti gara sa'a 22 booda rafanii jiran ijoolleen guyyaa dalagachaa oolanii mana keenya kuni hordofanii fuma yaada fudhatanii yaada sanirratti waan danda'an nu gargaaran malee irra guddaan warra viidiyoo rarraabsine. Kanaaf sa'aatiin qabu tuttuqeen dhiisu ganama boruutiin deebi'a. Uummata kiyya uummata jaalala qofaa uummata fiqirii qofaa wanti isin naagootan isinitti himu waada isin galchuu barbaada. Namni na jaalattan namni na kabajjan kan oromummaa keessanitti boontan kan eenyummaa keessanitti gammaddan sabboontoonni jechuun qeerroon jechuun qarreen jechuun sinigalee hawaasa kiyya uummata qaalii sobomuu haa dhiisnu if irraanfachuu haa dhiisnu if dagachuu haa dhiisnu nuti waraana qabna. Ijoolleen keenya bosona jiran waraana bilisummaa Oromooti. Abaawoodha, waboodha, qeerroo kaleeti, waboo arraati. Isaan bira deeggarsaan dhaabbachuu irratti haa wal mari'annu. Akkamitti waraana keenya utubnaa, karaa kamiin gargaarraa, akkamitti bira dhaabbannaa jennee haa wal gargaarru. Wayyaanee fi OPDO'n walitti deebitee jirti. Jarri duraanis fira akkumaan kaleeje. Waan takkarra waliin dhabne OPDO fi Tigreen nagee wali qabdi. Ummata nuti adda baasneetu ifi walitti deebi'ee jira. Namichi namichi Tigreedha adaan jarka qabatee deemaa jira. Nuti waboon qeerroon kalee Tigree maqalee galchite bosona keessa nurraa jirti. Eessaa nurraa gammada. Eessaatu nurraa rafa. Akkamitti teenya. Akkamitti usna. Waan nyaannurraa, waan dhuyinurraa, waan uffannurraa. Qeerroo keenya kakalee waboo keenya kaarraa bira dhaabbachuun dirqama keenya ta'a. Yaa Oromoo kiyya ifin irraanfannu qaama isaa irraanfate ta'uu nurra hin jiru. Qaama isaa dagate ta'uu nurra hin jiru. Nuti akkuma kalee arraas jirra. Gabrummaa waggaa 150 nurraan kaane nutti jabaatte malee. Gabrummaa tooftaa jijjiirratteetu nurra jira. Ani kanaan bal'inaan dubbachuu barbaadee dhufee hawaasa kiyya Oromoo kiyya qeerroo kiyya woboo haa lalisnu, woboo haa dagaagsinu, woboo bira haa dhaabbannu. Jaalmarrooni akkasi baroodaa jira. Jaalmarroo dirribaa akkasi baroodaa jira la. Nuti woboodhaa, nuti dhagaa miti, nuti bakka takka hin teenyu akkana jechaa jira. Nuti hoo eenyu? Nutis woboodhaa, nuti dhagaa miti, nuti bakka takka hin teenyu. Oromoo koo jirtu. Jirtu hawaasa koo uummata Oromoo jirtu. Qeerroon kee kakalee Tigree maqaleetti galche bosona jira. Tigree kalee woboon qeerroon maqaleetti galche arra masaraa jira. Kana ni beektu? Kana beektu garuu? Kana beektu? Kana tintiltu garuu hawaasa koo ni beektan jeetii yaadaban. Wanti sinirraa irruun jirtu, wanti sin jara goraan jirtu, kaayyoon keenya dhiigaa fi lafee keenya waan ta'eef irratti cichina malee, irratti duuna malee, if irraanfachuu hin qabnu, if ganuu hin qabnu, if sossobuu hin qabnu. Caaldattanii teessanii nan laalinaa sosso'aa yeroo nan dubbadhu. Qaama keessan oowwisaame. Mee waan biraa dhiisaa taappiinuu mooraalii natti garsiisa. Rafuu jirtanii yaa uummata kiyya. Uummata rafuun dhungachaa jira. Hawaasni kiyya warra na daawwachaa jirtan rafuu jirtanii. Warra rafuutti naasamaa jira.
وان جرتن نتي فكات تنبر تابتابي كسنو نرغبات مالي وان دوغاي سنتي ماجرا مي ورمو كو سنين سو واجرا سنين تكي ساجرا سنين تنك جواجرا دوغاري المواقعات جت ورمون نتي ورمون دوغارا ان كانوا كرسي راخانا مالي تولبي كوتينكو غلطو مي باتي دغيسه اولفاد بلي سوكو قالي دغي فدا دوغارا ان كان ورمو كيا مالتا يا سبك يا امتك يا وان بريس ومن سيتانيسا مي يرو كان دفوس كديموس كان متبدو تبچستان يا ورمو كيا تيسني تما ولرام فچستان اورومياني نيو قبدي غبرو ما كمي نور دي ماجرا غافنو تي فيرام فني orang kenya nurratti hadode ama kenya kana gafa irram fanne enyu tudu fe kamno kuni kheti nunja ya romoki enyu nijra nikamna ya wasako nikamna hinkamnu oromo nuti khales qabsawota arras qabsawota oromon dina barka hinkanitu oromon dugay sirra hinkatu Oromon lafasa hingurguratu Oromon diga sar ejjete ifingano Oromo kiya waisniti mwa wasaqali warra nuti galefi warra abdi murate nuganen hiriyatahu hindandenyu kayo Kenya fatiye fikri habibti kayo Kenya iga Kenya lafe Kenya fon Kenya wantefi ciccire galmageu qamna Oromo kiya nutiyo khane qawwe miti rasasa miti bazuqa miti matarayesi miti tiyiti miti jeddi samike saloltu miti tanki da miti Oromon kiya bakkatakkayo wolke hafura yaro tokka fujawuni دينا سادتشي جل دبر سير خوبين غبار أبدا خنا وشكي كم نا أورمو نتيبر سينا أفريقيا كيستي أورموني رساسة تكمله نتيبر دينا وجا ديدمي تربان وجبرون فتى بيا كينيا كيساني بقى جنة تكاتي جادين نتيبر وجا أفريقيا بق سيبر أورمو كيا أورمو سينا كنا كم نا بنوتي نتي هواسني أورمو أمني أورمو جتشودا كلنا كينيا مرات هاتو كينيا غوتما كينيا نتي ورا شمالان دينا وقا دي دمي تربا يدنو كيسا تيرا تلف أوروميا كيسا بقاسي مقالتي غالشي دينا نتي وقا فري بقافني وقا فري تابي أحمد مسارات سنتي بسي رباخا وجندلين جي قبرت عنفا في ديجرا أني ويانين كليس نابدينا الراس نابدينا وانتا كوني سانا قدن جرتن ويانين بلسونتي قبرونتي ويانين نقبرون سوف ديبتي الراس بروس أوروميتي أني مال نقل شياني أني مال نقل شياني أني مالي في فكي فدو مال تنتولي سانا جياني أني كايون قبا أني أبوتي كوتي نردفا قوتو دوكي خلقيا خلي دويا نردفا أني يرون تبدو هنجرو أكاني تخوفلو هنجرو أرى جالب دي رقاسا من إيدا كيس جرو جالمي بيانا من إيدا كيس جراو متكيا غوبو دبر أرومو وانداني في بر مال بلسن مال بدين ساني مال بلسن مالي في برباني مالي في غافني سغلي تو جرتني دبچو جرتني حوازكي أكنا متي بر أكنا متي أمانا نوتي فوني أمانا نوتي خناني غوتوني دچنا را دبرن كنا متي أبري تكتي ولي ورا أول مني دكايو دافي أمنتافي أمنتان الدمبان ورمو جنب باني شهيد جنب باني جاني ورك أبري تكتي ولي نوال ما خلي أبوتين كين غبر خنا يو جان أرجوبان سينا دبسا جرامي هيو ترى دقيفة جرامي سينا ورمو كورو جرامي تي مي أرى جالب دي رجاسا مال راي وقافري دما جالمي مالي في دما أكتيفيستي دا بريسا ورانا بلسوما ورموتي وخان ورموتا ورموتي مال قولي خبات مال الجيسي إيغا مالي سيني خبات بدين ساني مالي قالتي كلنتو منساني تي
ميراث ثاني دي أمته يا أمتك يا أني والله بالله ميقاف أرمو رجنو مالي هي كان أرمو ما كوني مالي دابر أني أرمو رقاف جنو هي كان أرمو ما إني مالي رفو جرتني مي كومن دي غسل نرق وانت كانت تمولة تبر مو نما إيغان كامني تندو بچاجرا مو نما سومبان كامني مو نما قران كامني مالتا تدب چالستاني تاجرتني إسني تنك جيان كجبات رادش توب جامي دوغانك التي مالي هنجت تجاني دوغا كان دونيتين دبر مالي الراهن كانوا نون أجيفة جنس دبچو هن إيسنو هنو إرتين حجة جنس دبچو هن إيسنو إن يوم ما كو غاف ربينك ينبرس سربي خيا غلط هنگل چمالي إفن تفادوان إفن تكيسوان إفن تسناروان إن يوم ما كيتيف نصران كوك أمي جي غاف ربي نغرسيسي ربي كي يغلط ومي غلني كان كي دچا يا ربي كي ينجاني مالي أوان نتي ملتي مدي ميدان لمي كي يدعو ميدا كودي غافان أهجي ربي خيا غلط غل چودان قبا كان ميقاتو يفولا لين چاب ساجرا ميقاتو كان بيكو ددبي جچو ددبي سيغله غافنا منسا داومو في خوفلي غافنا منسا دوي في خوفلي يرو هند خوفلي تاباتي يفولا لي ميك اني غافنا منك يدوئ غافان قد غافنا منك يداومي لالته غافان اهج نمك يجچون بي خبلسي خغرات كونا وجنبي متي أبلدي تجارات كونا وجبات همتي فاميلي هادتي يا أخوان فاميلي أباخي يا مخانين بانو إلما أوروموتي يا جاتشودا أورومونكي يا غافو كوفي أو وجنون كوفنة غافو أورومونكي يا لالتي أو ورين هلالنة مالي كان أورومو ما دا كان الرجل واني مال جيتين فتي فرداني مالي بوان مالي فنفايا دا أورومو ماناني بعد الدي موراني بعد الدي أرسان أورومو تاود أف كفلو كابو مكا أورومو بعد الدي موميش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أورومو دا جي دي موميتي أورومو ماكيا غرسيسون كبوانين أورومو تيف أورومو مالتي أنا أورومو رو جمالين تهو كوا يا غاري تبرا سانكي يديمي جرا غني وجن توري تاسلاري فخنان هاساي اسني تمران دبي غرغدان دوبا كبدي عملال كرچافي سنيتو كجرا كرچافي جري جوسن چنچنا سنيتو كاجرا اورومو كي غباني وليت غدوس نمالي هنتاني چالسون هنتو ويا غاري سنياتو
أيام يرول لما قف مريتي لكنس تقولالو أشوف ما بشانه في الرافع جيز أفولي أكتفيت ذي من هذا باني متقدر جاي هنا اللي راسه من يبدا يا كابدي أنت نيكون نفس مثيل لقاس كيوين مثيل king of king ولا ماكي نيكو ينشكر أنا نمر ماكي تيك توكي رتي نمني نمني كريم نمني زكاين ماكي لا مشتكنا انتدي ما مثلا فتاة سعدي orang tete cira min tete ku faci se kibara ta cire a fi bo'a ise ce ta ilan kita ta cice ma kata ya asli har ta cice da bilan gudi ta ta amma mujaddin ku siyar sai da moya jira ni baratiya jirtu min ndari motla ko da ya ndi jere maki bratan zamma indi ge mi tagasisa tagasisa ngede lekin taifin kajido سلمان का कवर कर लीजिए वल्लाह लाजी كتاب طفى اوكي لبتشا متقبا كونه تبا يعني بلا سالي شو شو مكي ورم ستي شو هاي موضوع لما ولي بشنانا بيقولنا والله ما اريد ادير اريد اكسر فيها وانت هيك هتاخد القدمين reduko kam jirta Nagis اشتريتك كم نجيم jira wala alhamdulillah nagiyami نجي ولا لا تيو بدي ولا بدي جرت سيادي jira wala yimbali na hidur ta deko I think يا تكوني تو baka haye nagiyatya badi هاي yo asnifa yon jira de wal ke bina asnifa da shi bre di jira هاي نكتب wal fakatani fira tichi fira warra arsi fira
إنجن ميجي يوم فراتيان جي فراتيا غا كان بوتري وأرسي يسافرن كابتنان جتشو برباديتي أم فرا بيهون دان قبل أم بيهون دان فران قبل فراكيا فراكيا ديكيا ديكيا وين سكيت يجابسي لا لا مسابة كيتي سكيت يجابسي أبو أرومو تاتي دان بيهون دان فران قبل سيالي أكن سيجادا أنا اللي فراكيتي إيه namni dhiiga takka ta'e bakki raabatu oromoo waliif firaa waliif obboleeyyan dhiiga jechuun dhiiga bakkiddaa fi dhiigaan waliin jirraabatu dhiiga lafeedhaan wal keessa jirra addaani baanuun nu foonii firaa akkas akkas waan ta'eef akkas Allah in furdette ara in furdane guys ani furdinni waliin beeku uffata uffadhee naqamee na fakkaate malee ani furdinni ani ispoortiin hojjedha hin furdadhu achirraanis daa'imummaa kiyyarraa ispoortii hojjechuu ture ammallee hojii gisee hojjedhe hojii akka ispoortii hojjedha ol fiigaa gadi fiigaa ichoo baalee akka hin furdanne ani hin furdatte naan hin jenne waan ta'eef kan jiru uffatan uffadhee na fakkaate Kaju kona jalaa baddee barbaadina gumaa fi eega